الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. أني لكورامت أني كسلم سكشاتا سكيني دلاشي مسل بنقول قرآن بوكا كيسة تودي ما جرتني سنارجيني إيه نو مارة مالقونا ري بدينو جو وانت جلنا نقولنو إيه مالقونا ري جو أنا بديكارن فك ديكارفتو ميلم مكان كيسة نيجونا لاني أنا ما وجدتني جرهتو كانوا من الجدن جولة ميجا كاب جولة تربان قديسة كانوا بعد أنا ما قلت باتني مو إيه بوكا كان كيسة جروسة تنورفاتو مالقونا ري لكن بوسة على الفاتحة ويوتين يسوى أنت تبون جرو أنسرا وجيومنا دندين جت أنسرا سجودين جتنس إنسان دندو ما تكون مفانا غلغشة ini gororo mako gadde bisudak awan to kon ga kan man bad kara kan challe sama nola uga rabbi jolle torba ga kan man gudde se ga wagan sam mod era tera Quran battani ma jolle torba guddistani inni na fude suwan qabu ani suwan qabu akkana daga kuna janko balen ka to yung kanu kanuma da inni simmo yo dande isa qoletti batane muk isa bata kafa dandau isa yu bate ku fala ta jede na ya da na yu waya la ta jede onne odetti bata wante isa yu ya do da gargal achi fidusas no ibashan tamar gattani amma sin maati gorattu ibashan tamar mal fidde ishenu bunne yusana minya ya shewshini to kona bite watina bito don tole ji atille da sadda minani le arge bokollo tafla ba bulla bokollo tapse da non bulla ni an kana arabori kun narambu gar wayan kun sharbi mata sayuan wanit bita dun ka yerona duwa ga way fara ko wanit ne ko yun kabu amma tila wanit bitatan abdani sin madan kabar sagororo ko gadde bisu yokuno du embade tinjirade tila sini binno amma non wa kayo sina gargaro ngade ma lutuna bitan nan jibban kazi namina ma amma chafani namina jedu yom mana gode ranan nuni gari atisna ma jadamna namoota muumnan qabne deemne gargaara wanta dandeenyuun bokkaa kana keessa gaafa isin qoraan baattanii deemtanii baay'ee nutti dhaga'amennaan isin taasisne isin dubbisne jiraadha maallaqa xinnoo isin kennuu barbaanne kana qabadhaa isin gargaaru mallee kuni birrii 10,000 kun kana kan ergee fayyistuu gaaroomaa kan jedhamtu obboleettiin tokko jirti yeroo hundumaa namoota rakkatan kan gargaartu namoota akkas rakkina keessa jiran gargaaraa jettee maallaqa isheen ergitedha nun immoo isin biraan geenye isheedhaan akkasiin nu eebbistan barbaanne waaqayyoo gooftaanii buddeen keessa na guddisuu seenaa ergitee buddeen ishee guddisuu isinin naa jiraadha ijoollee koo naa jiraadha ammallee isin gargaaru na gargaartanii ammallee eebbifama buddeen keessa na guddisu guddadha maatiin keessa na guddatu guyyaama muraasa qorra keessaa yoo haara gadfattanii yoo waa tokko ajannee anaarraa yoo anaaf guddaadha anaarraa yoo anaaf guddaadha yaa ijoollee tole ishee kana gurgureennan deebi'aa ture miniire guyyooti sadiinan oola bukkaama kana keessa dhaqee maaliifin taa'are maal abdachuun taa'are waan tokko hin qabu maaliifidha keenya amma ijoolleen kana horee kana baachuu jechaan iyyuu ani iyyuu cimtuudhaan ofiin jechaa jira noo kudha mini dhibbii tokko yoo anaaf guddaadha yaa ijoollee ko isin gargaaru ammallee keessa koo argitan mana koo gola koo keessa argitan qodaa koo keessa qalbi koo keessa argitan Nani mugafi bela blokati. maal barbaad Oke, sama uja. warra manaa Jirtuusin jirtuu naguma gaarii fayyumaasin akkam jirtu nagaa keessani jira maqaan keessan eenyudha raggaatu akkamitti jiraattu haala akkamiin akka ani mee akkanitti jiraadhu mee midhaan isaa galabaa namoonni qulleessanii mana baaburaa jalaa wanni godha akkas gadu mitiire isa isanii fudhadhee isa qulleessee dhufee immoo jalaa baasee xaasaa lama sadiisi isa jalaa baasee ittiin fidee immoo ijoollee kana immoo jiraachisa
darbee immoo garaan koo kun immoo hodhaadha. Akkasittiinani bakka akkasittiinan tokkoon fidee yoo gaafan dhabee jira gaafan biddeen bishaata namni naalaatu jira gaafa naga bubulus jira akkasittiinidha bakka kanaan ijoollee kana jiraachisaa jiru. Waan tokko immoo qabu ijoolleen kun immoo abbaan qabanii mucaasa kanaa itti garaatti baadhuu du'e ulfa ji'a furii darbees immoo nama gaggabduu qabudha. Dandee waa hojjetachuu hin danda'u. Darbees immoo kalee gadameessillee na dhukkuba. Gaafan ba'aa baadhuu kaleen koo kun na dhikkifata maatsanii kootti na waraana na guba. Kanaan cannaqama yoon ka'ee minaan kana dhiise immoo qoonqoo duuti ijoolleen kunii maaliin hin jiraachisa abbaan qabanii ijoollee afuriidha akkamittiin hin jiraachisa. Galabaa kana gaafan dhabu haaraan gala. Gaafa chachasin dhuftanii mana na dhabdanii gaafa sana dhugaadha miti waaqayyo fagabuu bulanii manni kun immoo gaafa lola'u achirraan citaadha ture. Lolichi manuma keessa guuta. Kunis urataa qorrisa immoo akka biddaatti nu akka kanattiin jiraanna. Yeroo mucaan kun dhalate dhugaadha miti waaqayyo bishaata gandarraan fidu. Guyyaa tokkome ciisee galagalii haga buukoon bule waaqayyoof dhugaadha. Eedee opereeshiniin immoo nama beelessamini haga buukoon bule. Lakkaan nama biraan kadhadheetti galee keessaa naa baata ji'a lamatu malee iddootti ba'u qabu jedheen taa'aa jira dhugaadha. Neenuun maal sin gargaaru? Waantuma gooftaan fuula keessanitti fide na gargaara. Dibora wayyaalli nama faanuu kenna sanamni jalaa uffatee gaggatu isa faanuu cortee nuuf iddeen tuuristi malee waayyoo qabu. Naan immoo gaafii beelaan bulakkatti waa tokko hin qabnu baabaa. Kanaan duraan abbaan koo barumsa ni barsiisa ammoo nama nu barsiisuu dhabne dhiisneerra. Kanaan booddee bakka waa tokko hin qabnu. Buddeen faa kanuma mana faa kana malee waan hundumaa hin rakkanna. Maal rakkatti nutti himi? Jettee. Gara biraa. Gara biraa. Wayyaa. Jaamaa. Kan rakkattanii? Ilaamee harmee. Yaa rakkina keessan dhageenyee waanuma xiqqoo isinii qabannee dhufne. Qarshii 20,000dha. Qarshii 20,000dha. Kana kan erge Abaa Dabalaa namni jedhamu qarshii 10,000. Zeenabaa Xaayir namni jedhamtu qarshii 10,000. Kana isinii erganiiru akkasiin eebbistan barbaanna jechuudha. Jireenyi keessan hundumtu karaan keessan hundumtu jireenya irratti jireenya mana irratti mana dhala irratti dhala waaqayyo gooftaan akkana ni rakkadhe rakkatiina jireenya keessan hundumaan yoo an eebbifame haa ta'u waaqayyo galgala keessan ganama keessan eebbisu. Kiisii koo birrii 50 illee qabu waaqayyo gooftaan maccaa haa eebbisu jireenya keessan hundumaan eebbifama irraa hafaa jiraadha. Ayyaanumti waaqayyo immoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isaan eebbisu. Ayyaana isaa isaaniif haa baay'isu. Amma dhumaatti isaan dhaabu. Daakuu ijoollee keessaniif ittiin bitaa. Uffata isin danda'ama yoo ta'e ijoollee keessaniif ittiin bitaati. Dhufnee immoo deebinee isin gargaara. Waaqayyo mee jireenya keessan haa eebbisu. Hin boo'ina. Nama kana keetti na ilaali. Homaa mitissi. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Waaqumti ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Waaqayyo isin hin rakkisiin. Bara jiraattan eebbaan jiraadha. Waaqumti gooftaan maccaa darbee waaqayyo waa isiniif haa godhu. Harki keessan eebbaa ta'u. Jireenyi keessan eebbaa ta'u. Waaqayyo dachatti isiniif haa dabalu isiniif immoo. Waaqayyo isaa eebbisu. Ayyaana isaa isinii haa baay'isu. Amma maatti isin haa.